السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو كان شير قد من اللاليني وانت نلالتو فنجرو أصولا كان لالتا هاتت فتاجر ولي كان لالتي هاتي لكنا قبتي ولي كان اتركتي ilma ishee ka gadi bahee bada amaaliif natti ol deebi'a. Yaa Rabbi maan na dhageessifta jettee akkana qabattee dhaabataanii jirti. Wanti addaa hin jiru. Sheer godhi mee of yaadadhu. Osoo uffata isheenni irraa xalaban kana taate 10 garagalchita. Sheer godha. Ani baale sheer godha. Ani ayyoo baaleeti. Taqee ishii irraa buqqisaa jirassan. Ani harmee baaleeti. Ani haadha gootaati. Ka'eetiyya irraa na buqqisaa jiran. Bakka handhuuraa ijoolleetiyyaa bakka hobbaatii ijoolleetiyyeetti awwaaladhe. Lafee goototaa qotanii buqqisaa jiran. Ka akaakayyuu keetii ka abaabayyuu keetii. Na dhagaisitti hima. Sheer godha. Gaafa rakkoon tokko kutaa tokko seenu Oromoonni hafan kutaan biroo kaafan maa jal'iftanii nama laaltan? Maa afaan harka afaan gubbaa kaattanii nama laaltan? Maaliif walitti laaltan? Buqqaatiin uummata keenyaa dhaka baalee kunoo asirra naanna'utti jira osoo argitan maa jal'iftan? Ijoolleen baalee hoo isin gaafadhinna? Yeroo Dubaayii Su'uudii keessatti ijoollee 4 ebaluu diqaalaa maaloo taate ijoollee baaleeti. Seebitti godhan ijoollee baaleeti. Namni biyya ormaa keessatti dubartii mataa nyaatee bakka maletti kuffisee ilmaan keessa seef godhan zubaalatti gataa jiran isinii miti ilmaan baale. Ijoolleen baale. Eegaa bareedumni illee isin fokkinni illee hunduu ka qabu isin. Kichimtoota. Har'a gaafa harmeen tantee rakkataa jirtu gaafa qe'ee kee buqqa'aa jiru gaafa bakki handhuura kan keetti awwaalan. Irraa ol ka'isiin jedhaa jiran. Maa jal'iftanii teettan? Fedhu haa namni dhagahu fedhu haa dhagahuu baatu dirqama feemasii ta'uu qabdaa? Dirqama sheeka ta'uu qabdaa? Dirqama beekaa ta'uu qabdaa? Gadi baateen iyyituu gadi baateen dubbattu. Gadi baateen dubbattu. Harki caalu miidiyaa kanarraa ijoollee dhiiraa tabaaleeti. Eegaa.